Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtootaa maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin akkam jirtu, akkam nagaa jirtu. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eegamiin yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aatirraa eegallee koorsii dubbii fayyinaa jedhu wajjin ilaallaa. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa maatii Waaqayyoo akkuma seensa dubbii fayyinaa keessatti waan muraasa ishee wajjin ilaallee turre. Innis akka mana amantaa Ortodoksiitti dubbiin fayyinaa maal fakkaata isa jedhu sana wajjin ilaallee turre. Har'a immoo koorsii jalqaba jechuudha. Kutaa isa jalqabaa dubbii fayyinaa የማዳን ትምህርት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ማዕከል ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ሆነ የሌሎች መጽሐፍት ዋና ዓላማ ሰው የሚድንበትን መንገድ ማሳየት ነው። መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው የሰው ልጅ ለማዳን ነው። የትምኛ መንታ ኦርቶዶክሲዳ ከናፍዩ ኢትፉፍና የቹዳ ራንካኔ ኢትፉፍና asumaan immoo wanti isin hubachiisuu barbaadu maalidha? Amantaan Ortodoksii barumsi isheen dubbii fayyinaa irratti barsiiftu maal fakkaata? Inni dhugaan jechuudha. Osoo ittiin dabalamin, osoo irraa hin irratiin waa'ee dubbii fayyinaa irratti maal jettee barsiifti waan jedhu koorsii kana yoo sirriitti hubattan, yoo sirriitti hordoftan waan guddaa tokkorraa argattu jedhee yaada. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa koorsii kana keessatti wantoonni ilaallu dubbii fayyinaa jechuun maal jechuudha? Isa kufaatii Addaamiin wal qabatee akkamitti cubbuun gara biyya lafaatti dhufte kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Handaawutii isiniif kan kennaa. PowerPoint irratti afaan Amaariffaatiin ka'ee kan Oromiffatti hiikemoo handaawutii keessanii isiniifanii erga waan ta'eef isa hin dubbiftu jechuudha. Kanaaf dubbii fayyinaa yoo jennu maal jechuu keenya? Waa lamatu jira as keessatti. Dubbii fi fayyina kan jedhutu jira. ወይም ነገርና ድነት kan jedhu jechuudha. ነገር የሚለው ቃል በቤተ ክርስቲያን ትምህርት የአንድን ትምህርት መስክ መግለጫ ሆኖ ያገለግላል። ዱቢ ከንጀሩ jechuudha. Akka mana amantaa keenyaa asti waan tokko ibsuudhaaf waan tokko waa'ee sanii akka dubbannu ibsuudhaaf itti fayyadamneedha. Fakkeenyaaf akka mana kiristaanaa keenyatti dubbii qulqullootaa, dubbii Maariyaamii, dubbii Kiristoosii, dubbii mana kiristaanaa waan jedhamu hedduutu jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Waa'ee fakkeenyaaf dubbii mana kiristaanaa jedhee waa'ee mana kiristaanaa ibsaa jechuudha wantichi sun. ለምሳሌ ነገረ ማርያም ስል ስለ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለሰው ልጅ በእግዚአብሔር ፍቃድ የገለጠውን ሁሉ የምንማርበት ትምህርት ማለት ነው ይችላል። afaan ingiliffaatiin log isa jedhutu jira. Logis jiru. Afaan gara keenyatti immoo Amaariffaan nagar yoo jedhu, Oromiffaan immoo maal jedha? Dubbii isa jedhudha jechuudha. Ittaansii immoo jechi jiru jecha fayyinna yookiin dinat isa jedhu sanii jechuudha. Fayyinna jechuun maal jechuudha? Isa jedhuuni hiikaan fayyinaa
namni tokko mana yaalaa deemee hospitaala deemee yoo fayye jechuu dandeenya. Akka kitaaba qulqulluutti immoo Noohi bishaan irraa akka fayyee wantoota akkanaa kaniin kitaaba qulqulluu keessatti jechi dinatu fayyinna jedhu kun bakka hedduutti raabsamee jira jechuudha. Garuu koorsii kana keessatti wajjin kan ilaallu waa'ee maaliiti? በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ድነት ማለት ከኃጢአት ተፈውሶ የእግዚአብሔርን መንግስት ወራሽ መሆን ማለቱ ነው ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ድነት ማለት ከኃጢአት ተፈውሶ የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽ መሆን ማለት ነው። አካ መነ አመንታ ኬኛቲ ፈይነ ጀቹን ጩቡራ ፈዬ mootummaa ishee samii dhaaluudhaaf kan qophaa'ee jechuudha. Wangeela Maatiyoos irratti maal jedha? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 1:21 irratti akkana jedha. ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ አለ። ኡመተ ጩቡ ሳትራ ፈይሳ ዋን ta'eef መቃሳ ኢየሱስ ጀታል። Kan maal jechuudha? Namoota cubburraa waa'ee fayyinna yoo haasofnu waa'ee maal taasaa jirra? Waa'ee cubbuu taasaa jechuudha. Ilmaan namaa cubburraa qulqulleessuudhaaf, ilmaan namaa cubburraa haquudhaaf qaamni qulqullaawaan tokko amalumaan qulqullaawaa ta'e tokko maal godhe dhufuusaa taasifna jechuudha. የነገረ ድነት ትምህርት በአንድ ወገን አባታችን አዳም ከወደቀበት የኃጢአት ወጥቶ እንዴት ዳነ? አባን ኬኛ አዳሚን ጩቡ ኬሰት ኩፌራ አከሚት ፈየሰ ጅሩ። በሌላ ወገን ደግሞ እኛ ልጆቹስ እንዴት እንድናለን? ኑስ እጆለን አዳሚ አከሚት ፈዩ ደንዴኝ gartani waa lama laalla jechuudha. Inni jalqabaa cubbuu Addaamirraa. Addaam cubburraa akkamitti fayye? Bakka itti kufe akkamitti fayye isa jedhu laallama. Inni biraa immoo nuti ijoolleen Addaamii akkamitti cubbuu sanarraa fayyina isa jedhu sanallee as keessatti ilaalla jechuudha. የሚሉትን ነጥቦች የምናይበት ትምህርት ነው። በሮምሳ ከነ jechuun barumsa wantoota lamaan kaniin as keessatti ilaalla jechuudha. የነገረ ድነት ማነሻው የአዳም ውድቀት ጉዳይ ነው። ዋይን ዱቢ ፈይና ጀልቃምኒ ሳ ቡኡሪ ሳ ማይዳ ኩፉ አዳሚት jechuudha. አዳም ዋን ኩፌፊidha ዋይ kanallee haasaa jiru jechuudha. ዋይ cubbuu haasa'uudhaaf namni cubbuu raawwate suni jiraachuu qaba jechuudha. ምክንያቱም የኃጢአትን የሥራ ይድን ዘንድ ምክንያቱም ኃጢአት ይሰራ ይድን ዘንድም ቃል ኪዳን የተገባለት የመጀመሪያ ሰው እርሱ ነውና ጩቡራ ከይከቡፍ ጩቡራ ከፈዩፍ ዋዳን ከንሴነሜፍ ኤኙዳፊ ኢሳፊ ዋንተ jechuudha. Kanaaf nama jalqabaa kan jedhame eenyudha? Addaamidha jechuudha. Addaam akkamitti kufe? Waa'ee kufaatii Addaamii haasa'uun dura waa'ee uumama namaa muraasa ishee haasa'u. Waaqayyoon addunyaa kana guyyaa 6 keessatti xumure. Guyyaa 6 keessatti addunyaa kana akka uume kitaabni qulqulluun hin dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 1-2 yoo dubbifne waa'ee kanaatu nutti hima. Waaqayyoon garuu nama kan uume gaafa guyyaa jimaatati. Addunyaa kana uumuu kan itti jalqabe garuu Waaqayyoon sanbata guddaadha. Sanbata guddaarraa jalqabnee hanga jimaatatti yoo lakkoofne fakkeenyaaf sanbata 1, wiixata 2, qibxata 3, roobii 4, kamisa 5, jimaanni maal ta'a? 6 ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa jimaataa yookiin gaafa guyyaa 6ffaa
waaqayyoon uumamtoota namaaf barbaachisan, uumamtoota addaamiidhaaf barbaachisan hunda isaatu uumee gaafa guyyaa jahaffaa irratti garuu waaqayyoon eenyuun uume? Nama uume jechuudha. ማል ጀዳ እግዚአብሔር አምላክ 5 ቀን ሙሉ ዓለምን በስነ ፍጥረት ያስጌጠ ካዘጋጀ በኋላ በስድስተኛው ቀን ታላቁን የስነ ፍጥረት እንግዳ ሰውን ፈጠረ። የቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንት ስለዚህ ጉዳይ ሲያስረዱ አንድ ደግ ሰው እንግዳ ሲጋበዝ አስቀድሞ ቤቱን መብል መጠጡን ሌላውንም ነገር ያዘጋጃል። እንዲዘጋጅ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለአዳም ምግብ፣ መጠጥ፣ ውሃ የተለያዩ ነገሮችን ፈጠረለት ወይም ካዘጋጀ በኋላ አዳምን ምን አረገ? አዳም ከተፈጠረ በነፃነት የዚህ ዓለም ነጂ ሆኖ ሊኖር ነው። አዳሚን waaqayyoon አዳሚን ከነኡሜ አዱኛ ከነ አከ ቡልቹፍ አከ አጀጁፍ አንጎ ከነብ jechuudha. ኢሳዩ በአርያና በመልክ የተፈጠረ ብቸኛ ፍጡር አከ ፈከኛ ፊ አከኝ ሳት ከነኡሜ waaqayyoon ነማ አዳ ከንተ ወኪን ኡመምቶታ ካወንራ አደ ከንተ ኤኙ ብቻዳ ነማ ብቻ ከናም ማልጀለም ሰውን በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር። የባህር አሳዎች፣ የሰማይ ወፎች፣ እንስሳትና ምድርን ሁሉ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ ይዙ። እግዚአብሔር ለአዳም ያለውን ፍቅር በስነ ፍጥረቱ አክብሮ ምን አረገ? ፈጠረ jedhu jechuudha abboon. Addaamiin waaqayyoon jechuudha. Addaamiin akkamitti uume jechuudha. Addaamiin waan jaalatuuf, addaamiin waan kabajuuf, addaamiidhaan waan barbaachisu hunda isaatiyyuu mijeesseef jechuudha waaqayyoon. Namni akka fakkeenyaa fi bifa keenyatiin haa uumnu. Qurxummiileen bishaan keessa, simbirroota, samii fi wantoota lafa kanarra jiran hundaa akka bituudhaaf jechuudha waaqayyoon ni dubbate jechuudha. Laalaka addaamiin gannat keessatti edan gannatirraa gara gannatitti galchee addaamiidhaaf immoo hewaanin barbaachisiifte waan ta'eef hewaan uumee fi addunyaa kanarratti akka bulchuuf aangoo kenneef jechuudha. Aangoo kanatti fayyadamuu diduurraan addaam garamitti deeme? Gara kufaatiitti deeme jechuudha. Kufaatii kana keessatti immoo waaqayyoon maal jedheen? Addaam waan addunyaa kanarra jiru bulchii, nyaadhu, dhugi, garuu waan kana hin nyaatin jedheen jechuudha waaqayyoon. Waan kana hin nyaatinii jedheen jechuudha. Kanaaf waaqayyo addaamiif jaalala qabaachuusaa kan beekamu inni jalqabaa seera uumamaatiin. Akkuma amma haasofne waaqayyoon ilmaan namaa jaalachuu akkamitti akka ilmaan namaa jaalatu uumamtoota kaawwan irraa adda godhee akka jaalatu seera uumamaatiin inni jalqabaa jechuudha. Akkuma amma ilaalle wantoota kaawwan irraa adda godhee qaqqabee hafuura jireenyaa kan ittiin baafate. Hafuurri amma nuti baafannu kun nafseen jennu tuni hafuura waaqayyooti jechuudha. Inni lammaffaan immoo kabajee akka bifaa fi fakkeenya isaatti uumuudhaan akka fakkeenya keenyatti uume jechuudha waaqayyoon. Sadaffaan immoo uumamtoota isaa gadi jiran hundarraa aangoo bituu kennuudhaaf. Aangoo abbaan akkuma ilmi isaa aangoo qabeenya irratti mana irratti namni kennu waaqayyoonis addaamin akkatti aangoo kenneef. Arfaffaan dursee waan isa miidhuu fi isa fayyadu itti himuudhaan nama ajaa'iba. Waaqayyoon dursee addaamin jechuudha. Dursee addaamin waan isa miidhuu fi waan isa fayyadu itti himeera. Muka kana nyaatini
yoo nyaatte garuu du'a bara baraa duuta jedheen. Yaa obboleewwan koo, abboonni keenya yeroo nuti daa'ummaa keenyatti daa'imti koo ibiddatti akka hin gubanneef jedhaniiti kush nuun jedhu. Ibiddi kun si guba. Maaliifuu yoo manaa ba'an akka tasaa waan hin beekneef ibidda san keessatti akka hin gubanneef. Waaqayyoos Addaamin akka hin miidhamneef. Waaqayyoon bilisaan uume waan ta'eef nama waan kana hin godhini. Wanta kana immoo yoo nyaatte immoo du'a bara baraa duutaa jedheen jechuudha. Laala kanaafuu Waaqayyoon karaalee afuriidhaan jaalala ilmaan namaatiif qabu ibseera jechuudha. Seera uumatiin kabajee akka bifaa fi fakkeenya isaatti uumuudhaan uumamtoota isaa gadi jiran hunda irratti aangoo kennuudhaan dursee waan isa miidhuu fi isa fayyadu itti himuudhaan Waaqayyoon Addaamiidhaaf jaalala qabu ibseera jechuudha. Amma egaa Addaam immoo jaalala Waaqayyoodhaaf qabu akkamitti ibsuu qabaa isa jedhudha jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Addaamin immoo seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti Addaamin waan Waaqayyoon jedheef san dhiisee Waaqayyo kabajee uumuus ajaja Waaqayyoo isaa ajaja cabsee firii muka balasii isa balasii jennu san jechuudha nyaachuu isaatiin kabajaa kennaa suuraan isa irraa mulqame duuti irratti murtaa'e jechuudha. Ilmaan namaa iddoo kabajaa iddoo gannat jedhamtu keessa jiraachaa kan turerraa har'a ni darbatame jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo namaaf akka ajajaman namaaf akka abboomaman kan uumaman Addaamin gannat keessa ari'anii kan baasan ergamoota jechuudha. Addaamin ergamootaan kana godhaa kan jechaani ture. Addaamin namni jabaan sun Addaamin namni humna qabu sun har'a humna dhabe jechuudha. Waaqayyoodhaan adda ba'uu jechuun akkanaadha. Gaafa kennaa Waaqayyoon irraa fudhatame gaafa Waaqayyoon irraa adda baane akkana taana jechuudha. Hin kufna jechuudha. Yaanni keenya marti isaatu hin diigama jechuudha. Humna dhabna jechuudha. Akkuma namni machaa'e jechuudha. Osoo machaa'iniin dura humna qaba. Erga machaa'een boodatti dhaabbachuu dadhabu san jechuudha. Addaamillee amma akkana ta'e jechuudha. Gannat keessaa ari'amee jira. Ari'amee Waaqayyoodhaan adda ba'eera. Addaam maal ta'eera amma du'eera jechuudha. Duuti bara baraa Addaam irratti aangoo argatteerti jechuudha. Kanaaf amma immoo Addaam dogongoruu isaatiif yookaan Waaqayyoon immoo muka balasii kana maaliif uume jedhee of haa gaafannu. እግዚአብሔር ዕፀ በለስ ለምን ተፈጠረች? ዕፀ በለስ ለምን ተፈጠረች? አንደኛ አዳም ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር እንዲገልጽ ነው። አንዳንድ የሔዋን ዕፀ በለስ በተፈጠረ ኑሮ አዳም አልተሳሳተም ነበር እያሉ የሞኝ ቁጭት ይቆጫሉ jedhuun amantaa keenya. Waaqayyoon Addaamidhaan kana godhi kana hin godhini erga jedheen boodatti yoo waan kana gootes hin duuta jechuudhaan jaalala isaa erga ibseen boodatti mukni tun immoo maaliif uumamte kan jennuuf immoo maal jechuudha? Tokkoffaa Addaam jaalala Waaqayyoodhaaf qabu akka ibsuuf. Maal jechuudha? Waaqayyoon Addaamiif jaalala qabu uumuu isaarraa hanga sooruu isaatti ibseeraaf. Kan Addaam Waaqayyoof qabu kan akkamitti beekamare? Jaalalli Addaam Waaqayyoo qabu kan ittiin beekamu seeraa fi ajaja uumaa isaa kabajuudhaan yoo eegee qofaadha. Kanaafidha kaa wangeela irratti maal jedhaa? Kitaabni qulqulluun wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti kan na jaalatu ajajni koo isa bira kan jiruu fi kan eegudha jedha. Kan na jaalatu ajajni koo isa bira kan jiruu fi ajaja koo kan eegudha jedha Waaqayyo. Kanaaf Addaam dhugumaan Waaqayyoon yoo jaalata ta'e waadaa Waaqayyoo san eeguu qaba jechuudha.
waadaa waaqayyoo. Nuti waadaa maatii keenyaan eegnaa miti. Akkuma waadaa maatii keenyaa eegnu Addaamis waadaa waaqayyoo san maal gochuu qabaa ture silaa eeguu qabaa ture jechuudha. Kanaaf mukti balasu wanta yaraa fi gaarii kan barsiiftu taatee Addaamiif kennamteedha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 hanga 17 jechuudha. Ajaja isaa kan eegu isaan kan jiraatu innis ittiin ni jiraata akkuma jedhe ergaa Yohaannis 1ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 24 akkuma jedhame barreeffame. Addaamis ajaja kan eeguudhaan waggaa 7 jannata yookiin gannat keessa ture jechuudha. Waggaa 7 qofaaf waaqayyo wajjin hariiroo qabaate iddoo waaqayyoon kabajaalan isa uume san keessa jiraate jechuudha. Eenyuun Addaam jechuudha. Lammaffaadha. Inni jalqabaa Addaam jaalala waaqayyoodhaaf qabu akka ibsuuf jenneera. Lammaffaa irratti immoo uumamaa ta'uu isaa akka beekuuf yookiin qaamni isaa ol akka jiru, isa kan abboomu, isa kan ajaju akka jiru akka beekuuf. Ajajni kun yoon jiraan ammallee kufa kaa Addaamiin jechuudha. Kanaaf qaamni hundaa ol waaqayyo akka ta'e beekee akka ittiin jiraatu abboommii waaqayyoo eegee akka deddeebi'uu fi humna isaa beekee humna isaa wajjin akka jiraatu gochuudhaaf jechuudha. Sadaffaan immoo heeyyamni bilisummaa qabaachuu isaa akka beekamuudhaaf. Waaqayyoon Addaamiidhaan jechuudha. Kana godhii kana hin godhin. Kun hojii waaqayyooti. Murtee kennuun illee hojii waaqayyooti. Humnaanii miti garuu waaqayyoon kan goosisu. Akka mootota biyya lafaa kana humnaan osoo hin taane waaqayyoon ilmaan namaa sammuu kenneefiira. Sammuu waaqayyoon nu kennetti fayyadamnee waan gadheerraa of eeguun gahee ilmaan namaati jechuudha har'as. Akkuma dubbii amantaa keessatti namni waa sadii qabaa jenneerra. Fedhii bilisaa, natsaa fiqaad, filannoo mircaa, itti gaafatamummaa xaxayyaaqinat. Fedhii bilisaa yoo jennu namni fedhii bilisaa qaba har'allee. Kan barbaade machaa'uu danda'a, kan barbaade sagagaluu danda'a, kan barbaade kufuu danda'a. Filannoos qaba jechuudha. Waan biyya lafaa kanarratti waan gaarii yoo facaafne waan gaarii haammannaa, waan gadhee yoo facaafne akkasumas immoo waan gadhee maal goona haammanna jechuudha. Kana bilisaa waaqayyoon sammuu nuuf kenneera jechuudha. Sammuu keenyatti fayyadamne waan gaariis waan gadhees hojjechuun harka keenya jira jechuudha. Kanaaf immoo waaqayyoon immoo abbaa firdiiti, abbaa murteeti jechuudha. Murtee kana immoo kan laatu eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyootu laata waan ta'eef jechuudha murtee. Kanaaf ilmaan namaa wantoota kanarraa akka of eeganiif akka fagaataniidhaaf waaqayyoon kanas godhaa kanas hin godhinaa jedhee dursee jechuudha. Ijoollee isaa hin hime jechuudha. Har'allee nu maal nu jechaa hin hatinaa, hin falfalinaa, hin sagaagalinaa, hin machaa'inaa, ana malee waaqolee biraa hin waaqessinaa. Wantoonni jedhan kun maalidhaa? Abboommii waaqayyooti jechuudha. Abboommii waaqayyooti. Yoo jabaannee kana eegne ijoollee waaqayyoo taana jechuudha. Yoo kanarraa deebinee garuu fagaanne immoo duuti bara baraa har'as nurraa hin fagaattu jechuudha. Kanaaf waaqayyoon Addaamiin akka uume beekuu hubachuu qabna jechuudha. Mee natsaa fiqaad isa jedhu sana immoo mee maal jedha kitaabni qulqulluun? ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፣ ነገር ግን መልካምና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ፣ ከእርሱ በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህ ይላል። waaqayyoon abbaan jaalalaa akkana jedhee jechuudha. ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፣ mukoolee ገነት keessa jiran hunda isaatiyyuu hin nyaattaa፣ ነገር ግን garuu መልካሙንና ክፉን waan gaarii fi waan yaraa kasii barbaaddu kasii barsiiftu hin nyaatini, ishee yoo duute du'a bara baraa maal taata? Ni duutaa jedhee jechuudha. Kanaaf Addaam
du'a yookiin du'a filataa yookiin immoo jireenya filataa jechuudha. Jireenya filataa jechuudha. Kanaaf gara Addaam du'a waan filateef muka san maal godhe hin nyaatee jechuudha. Ammas nuun Waaqayyoon kanuma nuun jechaadha jechuudha. Har'as biyya lafaa kanarratti yeroo deddeebinutti waan gadhee hojjetinaa nuun jedha. Nuti garuu waan gadheetti finna jechuudha. Waan kanarraa of eeguun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Dirqama kiristaanotaati. Eshi amma immoo gaaffii biraa haa kaafnu mee. Addaam dogongoruu isaaf itti gaafatamaan eenyudha haa jennu. Laala akka Waaqayyoon Addaaminaaf yookiin ilmaan namaatiif ilmaan namaa akka har'aa kana jechuudha. Dafqanii bocanii akkasittiin jiraatanii turan. Akkasittiin jiraatanii turan. Akkuma ergamoota jiraachaa turre silaa. Amma garuu erga namni kufeedha. Muka kee dafqa keetiin bocii nyaadhu wanti jedhame erga ilmaan namaa cubbuu keessatti kufanii booda jechuudha. Erga abboommii isaa diiganii booda jechuudha. La'addaam masaasaxa xayyaaqii maannoo. Addaam dogongoruu isaatiif kan itti gaafatamuu qabu itti gaafatamaa eenyudha kan jedhu. Isa balas manooruu na'uun mukni balasii jiraachuudha jedha. Maal jettuun kaa'ameenuti. Mukni balasii jiraachuudha miti. Sababni isaa gara Addaamii fi Hewaan deemee na nyaadhaa hin jenneen. ዕፀ በለስ በራሷ ምንም ማድረግ የምትችል ፍጥረት አይደለችም። ዕፀ በለስ በራሷ ምንም ማድረግ የማትችል ፍጥረት አይደለችም። ወደ አዳም ተጉዛ ብላኝ አላለችም። ደግሞም ዕፀ በለስ በአዳም ላይ ሞት ያመጣቸው መርዛማ በመሆኗ አይደለም። ዕፀ በለስ ከላይ እንዳየነው የምልክት ዛፍ ናት። መታዘዝና አለመታዘዝን የምትገልጽ። አዳም ዕፀ በለስን ከበላ ሞት ይመጣብሃል፣ ካልበላ በሕይወት ትኖራለህ ተብለዋልና። አርተኒ jireenya kana jechuudha. Kanaaf mukti balasii garuu kan mallattoo ajajamuu fi ajajamuu dhiisuu kan barsiiftudha jechuudha. Addaan filannoo jireenyaa fi du'a filatee muka balasii ishee yaraa fi gaarii barsiistuu kutee nyaate. Duutis itti murtaa'e. Kanaaf mukti balasii maal hin taatu? Ittiin gaafatamtu jechuudha. Isheen uumamtoota jiran keessaa uumamtuu fakkaadha jechuudha. Eshi lammaffaan immoo daabiloosii yookiin seexanaadha. Seexanni of tuulummaa fi soba ofirraa maddisiisuun ulfinna ofii dhabe Addaamii fi sanyii Addaam dhabsiisuuf barbaada. Kuni hojii seexanaati. Kanaaf gara Hewaan deemuudhaan gorsa sirrii hin taane gorse. Waaqayyoon soba taasisuudhaaf yaale. Dhugaa fi soba adda baasuun gahee Hewaanii ture. Hewaan barumsa lama baratte. Laalaa. Hewaan barumsa lama baratte. Barumsa tokko Waaqayyoo irraa baratte. Barumsa tokko Waaqayyoo irraa baratte. Kitaabni qulqulluun maal jedha? አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደክ? eenyuun jechaa jiru? Ergamaa ture seexan Saaxinaa'eel kan jennu jechuudha. Hangafa ergamoota kan ture, hoogganaa ergamoota kan ture jechuudha. Isaayyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hanga 14tti አንተም በልብህ ወደ ሰማይ አርጋለሁ፣ ዙፋኔም ከእግዚአብሔር ዱካኖች በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ፣ ከዳመናዎቹም ከፍታ በላይ አደርጋለሁ፣ በልዑልም እመሰላለሁ አለ። eenyu kana jedha? Seexana jechuudha. በሰማይም ሰልፍ ሆነ
ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶ ተዋጉት። ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸው። ከዚህ ወዲህ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም። ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባሉ ታላቁ ዘንዶ እርሱ የቀደመው እባብ ወደ ምድር ተጣለ። እኙ ሳጥናኤል ሱን jechuudha. ዲያብሎስ ሱን jechuudha. inni jalqabaa sun jechuudha. ሰይጣን ራሱን ካከበረ አውርዶ ለሰይጥነት ያበቃው ምንድነው? ትዕቢቱ ነው ማለት ነው። kana jechuudha. Kufaatii kana jechuudha. Soba maddisiisuun, oduu haasa'uun, nama walitti buusuun hojii maatii hojii seexanaa jechuudha. Hojii seexanaa erga kana ta'e immoo addaan baafannee hojii sirrii ta'e fudhachuun gahee keenya jechuudha. Hewaanillee kanaaf jechuudha. Kanaaf hewaan immoo barumsa lama kallattii lamaan baratte. Inni jalqabaa Waaqayyo irraa baratte. Waaqayyo irraa maal kan jedhu baratte? Muka isa balasii jedhamu kana yoo nyaatte du'a bara baraa duutaa kan jedhu baratte. Seexana irraa immoo muka kana yoo nyaatte waaqa taataa isa jedhu baratte jechuudha. Eenyuun? Hewaan jechuudha. Hewaan jechuudha. Waaqayyoon immoo waaqa amanamaadha. Waaqni keenya waaqa amanamaa, waaqa waan hundaa gochuu danda'u, alfaa oomeegaa kan jennu, qulqulluu kan ta'e, iddoo hunda kan jiru, waan dubbatame keessa kan hin deebine Waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf seexanni walumaa galatti kufaatii addaa yommuu jennu kanaan isa irraa kufaatii addaa mitiif seexannis ittiin gaafatamu jechuudha. Seexannis ittiin gaafata. Kanaaf addaam diduudhaaf mirga guutuu qabaa ture. Seexannis itti gaafatamaa miti. Kanaaf yommuu hewaan Waaqayyo seexanatu na dogongorsu jettuun Waaqayyo ishee dhaga'uu dideef kanaaf jechuudha. Erga kanarraa kufaatii addaa itti gaafatamummaa kan fudhatan isaanuma lamaan jechuudha. Isaanuma lamaan. Sammuu Waaqayyoon isaanii kenneedhaan adda baasanii qoratanii beekuun gahee isaaniitti jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf hiriyyaa isaa wajjin mana haraqee yookiin mana machii deemee yookiin mana caatii deemee yoo machaa'e itti gaafatamaan hiriyyaa isaa bichaa miti. Hiriyyaan isaa dhugi waan jedheef osoo hin taane sammuun isaa ajajee jira moo hin ajeenye kan jedhu of amansiisuu qaba jechuudha. Namni sun of amansiisuu qaba. Duraan dursee sammuu isaa amansiisuu qaba jechuudha. Sammuu isaa yoo amansiise maal jedhaa? Yookiin dhugi jedhaani yookiin dhiisi jedhaani jechuudha. Kanaaf as keessatti waa'ee dubbii fayyinaa ilaallu addaamiin sun maal ta'eera? Kufee jira, du'ee jira, duuti irratti murtaa'ee jira. amma mee የአዳም ውድቀት ስንል ምን ማለታችን ነው? አዳም ኩፌራ ከናን ራፍደተሜራ ሱር ራፍደተሜራ ሱግን ራፍደተሜራ ሙልቀሜራ የወጀኑ ማልጅቹ ኬኛ ይሰጀድሙ ኃይላል አዳም ወደቀ ስንል ጸጋው ተገፈፈ። አዳም ማልጅቹዳ አዳም ኩፌ የወጀኑ ከና ሲምቦ ከንጀኖች ከናን አዳም ወደቀ ስንል አዳም ኩፌ የወጀኑ ጸጋው ተገፈፈ። አያን ከናን በባይሩ ወሰቀለ ማለታችን ነው። ጸጋው ተገፈፈችው ማለች ጸጋ ተገፈፈ ከናን ወኪን አያኒ ራፉ ደታሚ ወጀን ማይቹዳ እን የልቀባ ራቁቱን ሆነ ቁላተ እጀቹ ለአዳምና ለሔዋን የጸጋ ልብስ ነበራቸው። አዳም ፊ ሔዋን ኡፈተ ማለቀቡ ተረኒ ከና አያና ዋቀዮን ኢሳኒ ከነኝ ኢጻ በለስም በልቶ ትእዛዙን ሲሽሩ ግን ራቁታችሁ ሆኑ። ያርተኒ
kennaa waaqayyoo dhiisanii isa balasii erga nyaatanii boodatti garuu ni maal ta'anii qullaa isaanii hafan jechuudha. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti የሁለቱም አይኖች ተከፈቱ እነርሱም ራቁታቸው እንደሆኑ አወቁ ላላ ቁላታም jechuudha. Qullaa waaqayyoon kanarraa nu haa oolchu. Inni lammaffaan immoo humna dhabani. Humni akka duraa sun hin dhabame. ፍቃደ ነፍስ በፍቃደ ስጋ ላይ የነበራትን ኃይል አጣች ማለት ነው። ፌዲን ልቡ ፌዲ ፎን ረት አንጎ ቀብዱሰኒ ሚደደብ ጀቹ ፌዲ ፎኒቱ ፌዲ ልቡ ጫለ ጀቹ namni akkanatti kufaa jechuudha. Waaqayyoodhaan akkanatti adda bahaa jechuudha. Kanaaf Addaamiin bineensota kaawwan irratti aangoo kenname hunda isaatiyyuu hin dhabee jechuudha. Kanaafidha faarsaa 48 lakkoofsa 12 ሰው ግን ክቡር ሆኖ ሳለ አላወቀም፣ እንደሚጠፋ እንስሳ ሆነ መሰለ። ነምኒ ከበጀማ ተየ ኦሶ ጅሩ ከበጃሳ ማን hin beekne bineensota gadi ta'e yookiin bineensota fakkaatee wanti jedhameef karaa jechuudha. Kabajaan isaa sun kabajaa maalii gadi ta'e jechuudha? Bineensota gadi ta'e jechuudha. Namni gaafa cubbuu hojjete gaafa waaqayyo irraa fagaate sammuun isaa hammeenya yoo yaadu hammeenyaan gaafa guutame ni sodaata jechuudha. Kanaaf Addaam kana ta'e. Inni biraa immoo ingidaa ሆነ keessummaa ta'e jechuudha. Gannat keessa erga baheen boodatti Addaam maal ta'e? Keessummaa ta'e. Iddoon isaa iddoo gannatii ture. Iddoon inni itti bashannanu, iddoon inni itti jiraachaa ture isa ture. Booda garuu erga achii bahee boodatti maal ta'e? Keessummaa ta'e jechuudha. Kanaaf waaqayyo irraa gaafa fagaannu wantoota kanatu jira jechuudha. Isa jalqabaa irratti maal jennee ture? Tsaggaa'u tagaffafa jennee isa keessatti immoo ayyaanatu irraa fudhatamee ayyaanni gaafa irraa fudhatu kennaa irraa fudhatu immoo qullaa ta'ee humna dhabee keessummaa ta'ee jenneerra. Lammaffaan immoo baay'iruu kosoqqole. Maal jechuudha? Amalaan jechuudha. Salaamuun axxaa nageenya dhabe jechuudha. Addaam ሰላማዊ ሆኖ ነበረ የተፈጠረው። ሕገ እግዚአብሔር ሲሽር ግን ሰላሙን አጣ፣ ተጨነቀ፣ ደነገጠ፣ ተሸሸገ። ኃጢ በሰላም መኖር አይችልምና መደበቂያ ፈለገ ላላ አዳሚን ጀቹ erga waaqayyo irraa dhabee erga waaqayyo irraa fagaatee ni dhiphatee ni sodaatee iddoo waa jalas itti dhokatu barbaade jechuudha. Erga waaqayyo irraa adda ba'e. Inni biraan immoo ነፃነቱን አጣ፣ bilisummaa dhabe። አዳም በነፃነት የሚኖር ነፃ ፍጡር ነበር። ሕይወቱንም ሞቱንም የመምረጥ መብት ነበረው። አሁን ግን ሞትን መርጦ በመሞት ቀንበር ስር ተያዘ። ሞት ሰለጠ ነበረ። የሞት ባሪያ ሆነ። ከአዳም እስከ ሙሴ ሞት ነገሰ። akkuma jedhu Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 14 አዳሚ hanga Museesitti maal ta'e jira? Duuti maal ta'e jira? Duuti aangoo argate. Akka gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos hanga dhufutti jechuudha.
duuti ilmaan namaatirratti humna godhatte jechuudha. Duuti ilmaan namaatirratti aangoo argatte jechuudha. Yootin aaxxaa jireenya dhabe jechuudha. Addaamiin jireenya dhabe. Addaamiin jireenyi isaa jireenya gaarii jiraatu keessaa bahee jireenya si'oolii keessa jiraate. Daabiloosii harkatti kufe jechuudha. Inni biraa immoo እግዚአብሔር መምሰል አጣ። waaqayyo fakkaachuu dhabe. እኔ ግን አማልክት ናችሁ አለው። ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ፣ ነገር ግን እንደ ዲያብሎስ ከአለቆችም እንደ አንዱ ትወድቃላችሁ። akkuma jedhe jechuudha faarsaa irratti. ሰው በአምላክ ዘበጸጋ ነበረ፣ ነገር ግን እንደ ዲያብሎስ ከአለቆቹ አንዳንዱ በመውደቁ እግዚአብሔርም የማምሰል ክብር አጣ። namni kabajaadhaan uumame, kabajaadhaan waaqayyoon isa uume, kabajaadhaan waaqayyoon iddoo gaarii isa taasisee hafuura jireenyaatti baafatee qaqqabee uumee kana marasaatu hin dhabe jechuudha. Kana marasaatu hin dhabe. Inni biraa baala idaa ሆነ። አዳም በባህሩ ነፃ ሰው ነበረ። አሁን ግን ዕዳ በገዛ እጁ አመጣ። ሞትን ያህል ዕዳ ተሸከመ። ደግሞም ዕዳውን መክፈል አልቻለም ላላ አዳምን jechuudha. Gatiitu irra jira. Gatii kana immoo ofirraa kafaluus hin danda'u. Humna hin qabu. Kana jechuudha. Addaamiin waaqayyoorraa baayiruun gosoqqole yoo jennu kana jechuudha. Addaamiin kan inni itti miidhame. Gannata aaxxaa mana isaa kan taate, iddoo jireenya isaa kan taate, iddoo itti bashannanu, iddoo itti boqotu, iddoo itti aara galfatu, iddoo sammuun isaa itti haaromuu dhabe jechuudha. Maaliin addaamiin kana dhabe jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Guyyaa har'aa wajjin kan ilaallee inni jalqabaa dubbii fayyinaa jechuun hiikkaan isaa maal jechuudha yoo jennu, hiikkaa kallattii garaagaraatiin ilaallu san osoo hin taane cubburraa qulqullaa'uu jechuudha. Walumaa galatti nama haarawaa ta'uu jechuudha. Isa Addaam amma dhabe kana, Addaam kan sodaate kana, Addaam nama keessummaa kan ta'e kana, Addaam irratti idaan kan jiru kanarraa bilisa ta'ee jechuudha. Eenyutu bilisa nu baase isa jedhu immoo yeroo biraa wajjin ilaalla jechuudha. Cubbuun Addaamitiin ilmaan namaa kufuu isaanii, ilmaan namaa gara si'oolitti darbatamuu isaanii, ilmaan namaa gara si'oolitti waan darbatamaniif garuu nama kana kan fayyisuu danda'u eenyudha, akkamitti isa jedhu sana immoo yeroo biraa wajjin ilaalla jechuudha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin